raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Har'a guyyaan Kamis Adoolessa 27 bara 2017 Fafayyaa Yulmaan ayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Oromoo naannoo kibbaa, Oromoo naannoo Somaalee uummata isaanii barbaachisan. Oromoo warra kana ta'e uummanni keenya ofirraa galannaa sadarkaa dhumaarraa yoo nama qayyee qabatee as namatti ofirraa rukutu yookiin rukutame mootummaa sana dhabii kaafannaa yeroo akkasiirra jira uummanni keenya. Sagaleen walitti dhageessan odeeffannoo bilbilaan Oromiyaa irraa walitti qabanne keessaa kan fudhatame yoo ta'u, bal'inni isaa oduu keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Seenaa Hayyuu Oromoo obbo Eda'oo Boruu irrattis qophiin addaa waan qindeeffatte qabdi. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas qaama qophii keenya guyyaa irraati. Turtiin keessan hanga dhumaatti nuuf haa ta'u jechuun kan isin hawwatu keessummeessaa keessan guyyaa irraa hanqiiqii dhugaasaati. Kan asaan oduudhaa turtii gaarii. Oduu har'aa kan isin dhageessiftu ammoo aan Falmattuu Lammiiti. Attam jirtu. Weerarri daangaa qindaawaan poolisii addaa naannoo uummattoota kibbaa fi waraana mootummaa koloneeffataa wayyaaneetiin uummata Oromoo Gujii irratti banamuun dhaga'amee jira. Godina Gujii lixaa daangaa aanota Galaan Abbayyaa fi aanaa Hurree Gaara Guddaa jedhamu keessatti geggeeffamaa jiru kanaanis lubbuun Oromootaa 6 darbuu fi qabeenyi barbadaa'uu kan himan jiraattota. Bal'ina oduu kanaaf Bulii Bakkoo. Oromiyaa godina Gujii lixaa naannoo daangaa Oromiyaa fi naannoo kibbaa kan wal daangessu yoo ta'u, uummanni naannoo kibbaa fi humni addaa mootummaa wayyaanee bobbaas weerara daangaa lafa Oromoota Gujii fudhachuuf gaggeessaniin gama lamaanuu lubbuun namoota hedduu darbuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan kan wal qabatu uummati Oromoo godina Gujii fi uummattooti naannoo kibbaa rakkoo daangaa uumameef nagaan furachuuf wayita uummanni Oromoo Gujii teessuma walga'ii taa'utti bulchaan naannoo kibbaa walga'ii sana addaan muruun gara naannootti erga deebi'ee booda uummattoota naannoo isaa dammaffachuun uummata nagaa taa'u Oromoota Gujii irratti dhukaasaa banuun battalumatti lubbuun nama 4 akka darbee fi namoonni hedduunis madaanii jiru. Haa ta'u malee lola sana keessatti uummattoota kibbaa cina dhaabbachuun kan uummata Oromoo Gujii irratti weerara gaggeessuun ajjeesaa jiru humnoota waraana mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi kan maanguddummaan uummata kana walitti araarsina jedhee isaan gidduu deemaa jirus humnoota waraanaa Special Force jedhamanidha kan jedhu jiraataa godina Gujii irraa xiiqii dhugaasaa bilbilaan odeeffate kana. Lolli kun biyya lama dura eegale aanota sadi dura gurguddaa galaana fi aanaa Abbayyaa jedhamu waldaan isa godinni haaraa waan taateef daangaa uummata kibbaa mirkaneessuuf walga'ii gara abilee horaa kana ture. Bulchaan naannoo uummata kibbaa sana irraa dhufe walga'ii dhiisee ba'e deemee uummata isaa garmaa uummata keenyaatti bobbaase. Uummanni keenya immoo walga'iin karaa nagaatiin gaggeeffamee daangaan illee fudhachuu kama beekamu bu'uura seeraa kaa'us malee wanti nama wal mormisiisu wayitii hin turre akkasumaan ofirraa akka nagaatti yaadee uummata taa'aa jiru dhufanii waraanatti banan ganama lafa. Kanbaan guyyaa jalqabaa naannoo nama 4 ta'anii irraa ajjeesanii gara nama 10tti kan siqamoo hin madaa'e. Akka guyyaa har'aatti lubbuun uummata keenyaa nama garaan dhaqqabee jira. Har'a sa'aatii muraasa dura namni dhaamee dhufe hin jira isaan lameen. Gocha mootummaan koloneeffataa wayyaanee baatiiwwan hedduuf otuu walirraa hin dhaabbatiin uummattoota ollaa Oromiyaa jiraatan leenjisuu fi meeshaa gurguddoo hidhachiisuun weerara daangaa uummata Oromoo irratti uummattoota naannoo kanneen akka Somaaliyaa, Affaar, Benishaangul Gumuz, Gambeelaa, Oromoota naannoo Waambaraa jiraatan irratti Amaarota hidhachiisaa kan turee fi mootummaan gabroonfataa wayyaanee yeroo ammaa kanas uummattoota naannoo kibbaa saba Oromoo waliin waliigalteen jiraachaa turan gidduutti rakkoo dhalchuun daangaa Oromoota Gujii akka weeraran kan godhaa jiruu fi weerara kanaanis lubbuun Oromoota Gujii 7 olii akka darbanii fi kanneen madaanillee hedduudha.
Gama diina ofirraa qolachuu Oromooti aanaa Gujii bakkoota hedduu keessaa qophaa'aa jiranii fi gocha kanas kan gidduu dhaabbate Oromoota Gujii ajjeesaa jiru humnoota waraana mootummaa koloneeffataa wayyaanee ta'uu uummati keenya durattis hubatee jira jechuun dubbatu. Godina biyyi baharraa jalqabee areera areeranii jirani. Akka uummanni keenyanii dhalli ishee nama laalan jiru. Akka irraa jabaa fayyadamanii uummata irraa dhaa turani. Hundaafuu manni isirraa qolachuu jira amma isirraa qolannaa yoo jenne lolli irraa uummatii waan deeggaran mootummaa fi uummanni raayyaan nagaa walaadhiin waan fakkaataa jiru. Biyyiin jirtu as keessatti kan nama aduu mootummaa. Mootummaa naannoo kibbaa mootummaa naannoo Somaalee uummata isaanii barbaachisan. Oromiyaa garuu kan akka ta'e hin beekan. Uummanni keenyaan isirraa qolannaa sadarkaa dhumaarra yoo nama qawwee qabatee as namatti isirraa rukutu yookiin rukutame. Mootummaa sanayyuu dhayii kaafannaa yeroo akkasiirra jira uummanni keenya. Oduu keenya taanuun mootummaan koloneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo qarreeyyii manneen hidhaatti guuree ajjeesuu akkuma itti fufetti jiraachuun dhaga'ameeti jira. Ilmaan Oromoo egeree Oromiyaaf abdii ta'an adamsee manneen hidhaa impaayiritii keessatti hidhee gidirsuun akkuma ajjeesaa ture. Tibba kanas Oromoota manneen hidhaa maayikalaawwii keessatti hiraarfamaa turan keessaa tokko kan ta'an obbo Ayyalaa Bayyanaa dararaa mana hidhaa keessatti irra ga'e kaluu dadhabuun lubbuun isaa kan darbe ta'uu fi reeffi gooticha kanaas gaafa adoolessa 24 bara 2017 gara bakka dhaloota saalixa Oromiyaa aanaa Gidaamitti geeffamuun sirni awwaalcha isaas raawwatamuu odeeffannoo maddeen keenya irraa arganne ni addeessa. Haaluma kanaan nutis odeeffannoo kana qulqulleeffachuuf yaaliin bilbilaan goone hin milkoofne. Gara fuula duraatti yaalii keenyatti yoo milkoofne kan gurra isin buufnu ta'uu ibsaa. Gamanumaan ammoo gadda nutti dhagahame ibsachaa maatii fi ilmaan Oromoof jajjabina hawwina. Oduu keenya dhumaatiin godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa keessatti dargaggoota hidhuu fi reebuun akkuma itti fufetti jiraachuun himameeti jira. Ji'a darbe kana kutaa magaalaa Dirree Dawaa ganda Guggubaa jedhamu keessaa dargaggoota 18 hidhuun ega cafaqaa turanii booda 15 lakkifaman illee 3 ammoo ammallee mana hidhaa keessatti dararri cimaan irratti raawwatamaa jiraachuu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti kan hime dargaggeessa magaalaa Dirree Dawaa tokko. Guutuu gabaasa kanaa Roobaa Boorruutu harkaa qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee dargaggoota jumlaan baatii darbe keessa magaalaa Dirree Dawaa keessaa ukkaamsuun dhaga'ame. Dargaggoonni 18 baatii soomanaa keessa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa ganda caffee keessaa ukkaamsuun waajjira poolisii ganda Gaziiraatti erga irra deddeebiin cafaqaniin booda dargaggoota 8 gadhiisuun kanneen hafan keessatti wal shakkiin akka uumamu gochuu fi booda irras kanneen hafan keessaa 7 amananii ba'an jechuun warreen hafan kan maqaan isaanii Kumsaa Adam, Yaayyaa Mahammad Adamii fi dargaggoo maqaan abbaa isaa Muktaar jedhamu hanga ammaa mana hidhaa jiraachuu fi dargaggoota kanas kan qabsiise Jabuutii fi magaalaa Dirree Dawaa gidduu kan deddeebi'u nama maqaan isaa Wixxir jedhamuun ta'uu kan nu hime dargaggoo gamasii bilbilee dubbifnedha. Ijoolleen magaalaa Dirree Dawaa Guggubaa ganda caffee keessaa nama 18 waajjira poolisii Gaziiratti hidhan tana keessaa mucaa takkaa ture jaan mucaan kun Jabuutii jiru deddeebi'aa jaanii maqaan isaa Wixxir jaamaa mucaa kanaatu fuudhee ijoollee tana mana bakka isaa rafanitti guursisee jamuun odeeffannoo qaba. Ijoolleota nama 18 hidhan sanirraa nama 8 gadhiisanii nama kornaa isaan harkatti hafe san ammas qorannaatti jajjabeessanii kana booda shiree irra dalaguu eegalan gargar baasanii ijoollee tana akka isaan ifiif wal shakkan godhanii lammata ijoolleenis abadan hin beeknu jettee diddee eegatti jabaattee booda irra ijoolleen cinaan tokko nuti amannee jaanii dhiisanii ijoollee nama 3 to'ata qaban beeknu qabnu jaanii Kumsaa Adam Yaayaa Mahammad Adam inni sadaffaan ammoo maqaa isaatillee yoom beeku baadhee maqaan abbaasaa Muktaar Jamaa ijoolluma naannoo ganda caffee ulaasoo irraan baniin manuma keessatti kophaa akkuma hidhan isaaniin akkasuma jiranii ilaan gamma reebiinsinis akkasuma itti jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa haganuma qophii keenya hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Oromi wan biya jajjabeer malaya sabana gani
Gaaruma dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya oduun eegalee hammasitti fufaa. Kanattaan sun qophii addaa keenya guyyaa irraan seenaa hayyuu Oromoo obbo Eda'oo Booruu irratti qindeeffannetu isiniif dhiyaata. Wallee kanaan gara qophichaatti waliin haa tarkaanfannu. Kan dhalatee gara addunyaa tanaa dhufe marti gaafa marsaan jireenyaa hayyamameef golabamu sababa dhibee jaamu faanteeffatee jireenyarraa gara du'aa tarkaanfatuun heera uumamaa turee fi jiru kan fuula duraas ittuma fufu ta'uun beekamullee laalchaa fi ulfinni namoonni laatuuf garuu garaagarummaa guddaadha qaba. Duuti nama hin beeyneen toltiin maaksa ta'ullee beekaan qaroon hayyuun saba tokkoo gaafa boqotu akka waan ifaan dhaamee dachiin golgolooytee kan isaan beekuu fi kan hin beeyne martinuu naasuu ni dhaacita. Imala isaanii irraa deebisuuf taayitaa qabaatuu baatanillee imimmaan lolaasaa kan osoo silaadhaan hidhii xuuxatus tokko lamaa miti. Heerri uumamaa kun ajajaa fi taligaa ilma namaatiin kan qajeelfamu ta'uu dhabuun osuma beekamuu imalli jireenyaas fedhii fi hawwii namaatiin kan hin hornagamne ta'uunis kanuma hubatamu. Jallaan shiraan saba gubu osoo jiruu gaariin sabaaf toltuu hamilu godaanuun kan gabrummaa jalatti saba daboolee bookkisu osoo taa'uu kan waraansa quuqaa gabrummaa saba irraa buqqisuuf tattaafatu hafuurri dhaabbachuun kan jibbamu taa'ee kan jaalatamu sokkuun gaafii maaliif jettu nama keessatti uumee deebiin dhabamus garuu nama namni jaalatu biyyeenis jaalatti. Kanaaf duutinis saamte kan ja'uun qalbiif jajjabeessuu qofa osoo hin taane tanuma jaamtu tanaas mirkaneessuudhaafi fakkaatti. Torban dabre kanaas boqochuu hayyuu Oromoo obbo Eda'oo Boruutiif rifaatuun hongan qabne mudhiin kuttee ilmaan Oromoo maraan martoo gaddaa keessa galchuunis kan marriimaan roora'ee hurgufamaa jirtuufis. Obbo Eda'oon abbaa isaanii Odaa Booruu Doorii fi haadha isaanii Aadde Roobee Horaa irraa Finfinnee naannoo Guulalleetti adoolessa 16 bara 1960 kan dhalatan yoo ta'u, osoo inni utaalee hin ambararin osoo taphatee hin quufin daawwatee dhiisiitii harka isii irraa sooratee osoo hin areerratin haati isaanii Aadde Roobee Horaa boqotanillee abbaan isaanii obboleettii Jeneraal Taaddasaa Birruu Aadde Abbabech Birruu waan fuudhaniif Eda'oonis ayyooda isaa harkatti maatii barbadaan sabboonummaa keessaa wajiijamu jalatti guddate. Obbo Eda'oon magaalaa Finfinnee maandheen Oromummaa keessatti qurxamtuu fi eenyummaan saba Oromoo keessatti dhidhimamu keessatti dhalachuu daran yeroo maqaa Oromootiin yaamamuun yakka gurraacha fakkaatee ilaalamu sanatti maqaa Oromootiin mana barnootaa galuu maddiitti sabboonummaan isaas akka alagoonni ija amtuutiin mil'atan taasisuun mana barnootaa tokkorraa kan biraatti furgaafamaa waan barateef manneen barnootaa yeroo sana Finfinnee keessa turan danuu irra maruun kan barate ta'uu seenaa jireenya isaaf mul'isa.
Manneen barnootaa tokko ari'amaa kan biroo seenaa barachaa ture keessaa muraasni mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kaateederiyaal, mana barnoota jeneraal Wingeet, Raas Mokonninii fi Nifaasilkiin muraasa ta'uu isaaniiti. Barumsa sadarkaa lammaffaa eega xumure booda barnoota sadarkaa olaanaatiif yuunivarsiitii Finfinnee ammaa kan yeroo san maqaa Haayila Sillaaseetiin yaamamtu seenuuf carroomus garuu hiree keessa turuudhaa akka hin milkaa'in himama. Badii takka malee jibba Oromoo irratti sharrabamuu fi shira irratti oofamuun manneen barnootaa tokkorraa ari'amee kan birootti utaaluun barachuu kan amaleeffate obbo Eda'oon gaafa yuunivarsiitii keessaa ari'amus dhaabbata leenjii barsiisotaa Bahar Daar seenee barnoota isaa ogummaa barsiisummaatiin jalqabee kan itti fufe akka ta'e dubbatama. Xumura bara 1970mootaa keessa dhaabbata leenjii barsiisota Bahar Daar keessattis barattoota ijaaree pirezidaantii waldaa barattoota dhaabbata leenjii sanii ta'ee mudamuun dhimma waldichaa qofa osoo hin taane waa'ee Oromoo irrattis waan baay'ee hojjechaa kan ture ta'uu daran eegas boodaas sochii isaa itti fufuudhaan qabsiiftoota qaanqee qabsoo Oromoo warreen ganama qabsiisan keessaayis tokko ta'uu isaa waahiloonni isaa ni dubbatu. Akkamitti akka wal baran irraa jalqabuun hangafoota qabsoo Oromoo ta'uu obbo Eda'oo boruudhaa obbo Daani'el Dafaa akkana jechuun nutti himan. Sadarkaa wal beekumsaatti mana barumsaatti isa duras immoo karaa mucaa obboleettii kootii abboomaa bitikkuu abboomaadha kan wal na barsiise Eda'oodha hojii. Isa booddee yuunivarsiitii nan argan ture wallaansoo kana keessattidha. Isa booddee immoo inni iyyuu qabamee mana hidhaatti wal agarramaa Kalaawii kara biraan egaa hiriyoota isaa hunduma isaanii beekan. Warra akka Gadaa Gammadaa, warra akka Magarsaa Barii, warra akka abboomaa bitikkuu Moo'ee Abdoo, Higgazuu Bantiifaa guruppii kana wajjin nama turedha. Jechuun ijoolleen kun karaa yuunivarsiitiidhaa warra Baaroo wajjin turedha. Baarootti baay'ee dhiyaata ture. Baaroodhaa fi Luba Guddinaa Tumsaatti baay'ee dhiyaata Eda'ooni. Lafa dhufeeyyuu baay'ee sitti himu. Isa baay'een Oromiyaadhaan dhufe maana gaafattaa jira. Oromiyaa akka biyya tokkootti akka qaama tokkootti ilaala malee isa ciccitaa samma seenaa hoduu asiifichi fiiguu kana isan sochoofnedha. Sababuma sochiin Oromummaaf taasisuun kan shirri irratti xaxame mootii qorkee mootummaa dargiin kan hidhame obbo Eda'oon innis ilma hamtuu keessatti reebamaa fi dararamaa kan ture ta'uu isaa namni itti dhiyeenyaan beekanii fi waliinis hidhaa turan obbo Daani'el Dafaa akkas jechuun dubbatan. Nuyi obbo Eda'oodhaa waliin caasaa tokko keessa hin turre, maannee tokko keessa hin turre. Qunnamtii isaan qaban hin beeku akka inni naanna'aa wallaansoo kana jiru akkasumatti fira koo kan ta'e obboleessa koo kan hin jedhuun abboomaa bitikkuu yeroo wal na barsiisutti akka inni wantoonni dhaabannuuf dhaabatu natti beeksise. Kanaan hin beeka malee maannee sana keessaa yuunivarsiitii sana keessatti maannee sana keessa nu wajjin hin turre jechuudha. Ani garuu maannee jalqaba isaa addi bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii keessatti yeroodhuma dhaabi kun yeroo bu'uureffamu jalqaba warra maannee kana keessatti rikruutii ta'edha jechuudha giruppiin koo. Kanaaf yeroo sana warra hojii irratti bobba'edha jechuudha. Sanumaan wal qabateeti gaa kan isin mana hidhaatti darbatamtan mana hidhaa kam faatti kan isin hidhamtan obbo Eda'oo boruu waliinoo mana hidhaa kam keessatti wal agartan? Nuyi jalqaba dargi zabatbeetisa jedhanitti nu hidhani. Dargi zabatbeetisa ni jedhamu mooraa Minilik isa turedha. Achi keessaa baanee immoo Ma'akalaawiitti nu geessanii Ma'akalaawiitti achuma deebi'aniitu gaaffiidhaa fi reebicha itti fufanii nama baay'eetu qabamee ijoollee baay'ee qabamee namooti gurguddaanis baay'ee qabamanii. Isuma sana keessa gaa Oromoo kana akka jirutti adamsuutti ka'an. Adamsaadhuma kana keessa sababa godhaniitu Eda'oo boruutiin nama galaafatte jedhaniitu qabaniidhaan waanuma hin beenneen. Maaliif dubbiinsaa isa bira waan ga'uu dadhabeef yeroo sana waan argachuu dadhabanii fi sababa kanaan hidhanii mana murteetti geessanii waggaa 5 murteessanii jechuudha Eda'ootti. Kanaan qabamee
yeroo tokko rakkina manadhaa keessatti ka'anii maakalaawwii fidan karchalleedha. Yeroo sanan argee jechuukooti. Isa booda egaa deebitanii qaamaan waliin agarre jechuudha obbo Eda'oo Booruu waliin. Qaamaan kan wal agarre biyya kanatti maaliif yoo jettee Eda'ooni isa fuudhanii maakalaawwiidha karchallee buusanii nuyi maakalaawwii waggaa 10 turre. Yeroo sana keessa inni hidhaasaa fixee baheetu deeme gaachi biyyaa bahee isa booddee. Biyyaa bahee gaa Raashaa dhaqee Raashaadha Awurooppaa kana keessa biyya Ingilizii ture isa booddeedha gaa Ameerikaa eeganii dhufeeti kan wal agarre Eda'oodha. Isa booddee quunnamtiin keenyatti fufee haasaan keenyatti fufee yeroo dheeraadhaaf wal quunnamnaa maatii kootii wajjin biyyattis taanaan asittis taanaan baay'ee walitti dhiyaata. Kanaaf baay'ee walitti dhiyeenya guddaa qabna Eda'oodha wajjin. Yeroo garaagaraattis sababuma warraaqsa qabsoo Oromoo kana taasisaniif manneen hidhaatti deddeebi'ee kan gidirfamaa turan ta'uusaa booda erga hidhaatii futtaafates biyya hambaatti godaanuun ardiilee Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti barnoota sadarkaa fiixee yuunivarsiitii biyyoota guddatanii kanneen akka Mooskoo, Poolaand, Beeljiyeem, Ruusiyaa fi kanneen biroo keessattis akka barate seenaa isaatu dubbata. Sana booda ammoo Ameerikaa kutaa Teenis keessa jiraachaa kan ture obbo Eda'oon dhalattuu Filiippiin maqaan Yoonaaldaa jedhamtu irraa intala durbaa maqaan Leensaa jedhamtu tokkos godhateera. Obbo Eda'oo Odaa nama bakka miilli isaa ajjate maratti dhimma Oromummaa fi Oromoo habaqaaluu fi leellisu ta'uun isaa guddina keessaa kan jalqabe osoo hin ta'in joollummaa isaa irraa kan ittiin guddate ta'uu himana osoo hin ta'in hojii inni hojjechaa ture irraa tilmaamanii beekuun nama hin rakkisu. Biyya ambaa jiraatan keessatti nama ilaalcha walqixxaataa fi walfakkaataa qabaachaa turanii fi jaarmayoota hawaasummaa Oromoo kan adda addaa keessattis adda durummaadhaan hirmaachaa kan turan ta'uu seenaa jireenya isaa irraa beekuun ni danda'ama. Obbo Eda'oon hayyuu seenaa ogeessa garbi beekumsaa toohamee keessaa hin dhumne beekaa afaan danuu haasa'uu danda'uu fi isaan keessaa afaan Oromoo, afaan Amaaraa, Ingilish, afaan Faransaayii fi afaan Raashiyaa maxxansanii kan dubbatan keessaa muraasa akka tahan seenaa isaatu ifoomsa. Obbo Eda'oon nama durii hanga ammaa qabsoo Oromootiif ilaalcha guddaa qabu ta'uu daran jaarmaya qabsoo Oromoo hanga namaa hundeessuu keessatti akkuma gahee qabaachaa ture hunda caalaa ammoo walabummaa Oromiyaa kan leellisanii fi sodaa malees dubbachaa turan ta'uu isaatiin beekama. Kanaas yeroo adda addaa miidiyaalee Oromoo irratti dubbachaa kan ture yoo ta'u san keessaa gaafa lubbuun jiru akka fakkeenyaatti waa'ee seenaa Finfinnee irratti gaafiif deebii OMN waliin taasise tokko irratti akkana jechuun hadheeffatee dubbateeti ture. Jibbansi ummata Oromoo fi ummata Abashaa jira jidduu addaan bahe clear demarcation citee jira. Oromoon Oromoodha, Abashaan Abashaadha. Bu'aa isaa qaba. Haayile Sillaasee waan argatee hin argan, Minilik jalatti waan argatee hin argan, Dargii jalatti waan argatee hin argan, Wayyaanee jalatti waan argatee hin argan. All the successive regimes are repressive against Oromo with all kinds of aspects. Therefore, ummata Oromoo kan jabeessu diina isaan. So nothing in common and there will never be a solution under Ethiopia. Yoo ana fudhatte akka kanatti jiraachuu nu manna Itoophiyaan kaartaa irraa addunyaa irraa haban. I lost my named my grand and my great grandmother lost their eyes. Egaa yeroo hedduu wal qunnamuudhaan haasa'isaa kan ture gaazexeessaa reediyoo Finfinnee obbo Daraaraa Daadhiitis jechuma obbo Eda'oo kana haala kanaan dhugoomsan. Odoo safii siyyaa ta'ee Itoophiyaa kan jedhamtu lafarraa baddee kan jedhudha fedhiin Eda'oo Booruu. Eda'oon strongly bilisummaa Oromootti amana. Oromiyaan bilisoomtee maappii ishii filaagii ishii addunyaa kanarratti akka agarsiisu fedhiin isaa abbootiin hiriyoonni isaa hundi isaaniitu sana fedhan.
Kanaafi Oromoon dhimtee ofirraa lolachuu qaba, abbaa irree ofirraa kuffisuu qaba, abbaa biyyaa ta'uu qaba, biyya isaa bulchuu qaba, saba isaa bilisoomsuu qaba. Kana maanguddoonni kun biyya isaaniitii baqatanii agartee iddoon dargiitii kan biyyaa ba'e biyyattuun deebinee eegasii har'a reeffa isaatiitu deebi'uu jira. Akkatti du'anii si gaddisiisu beekta. Odoo biyya isaanii biyya bilisoomsu waan isaan ganama qabsaa'aa turan odoo harkin du'uun isaanii baay'ee nama dhukkubsa. Kanaafuu waan hojjetamaa jiru irratti haala saffisaa ta'een itti cimuudha. Tokkummaa jabeessuudha, waliin hojjechuudha, wal kabajuudha, wal jaalachuudha, wal tanquuqa dhaabbachuudha. Kana maanguddoonni wanni dhaammatan. Obbo Eda'oon ejii of baree fi amma jidduu osooma ba'aa qabsoo sabaa hilatee tiratuu hawwii fi imaama dheeraa qabatee osuma imala jireenyaa keessa ulluuquu dhibee kaansarii yookaan cawwee liqimsituu kokkeetiin qabamanii yaalamaa erga turanii booda sababuma dhibee kanaa addunyaa kanarraa godaanee tasa karaatti afuun ayyuu Oromoo kun gaafa adoolessa 18 bara 2017 biyya Ameerikaa kutaa teenis keessa jiraachaa turan keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqochuun kan Oromoo raafte ta'uu isaati. Egaa erga dhalachuun inoollee duutis waan aftu miti. Adoolessa 16 bara 1960 keessa dhalatanii garaagarummaa guyyoota lamaa kan qabu adoolessa 18 bara 2017 kan boqotan obbo Eda'oo Boruu nama beekumsa dhimma Oromoo fi Oromummaa gadi fagoo qaban ta'uu isaaniirraa kan ka'e yeroo baay'ee mana kitaabaa socho'u jedhamuun kan beekamu. Gariinis insaayikiloopiidiyaa Oromoo jechuun kan moggaasanii fi nama dhaloonni waan guddaa irraa barachuu qabu ta'uu isaanii wal qabatee yeroo adda addaatti isaan quunnamee isaan waliin haasaa taasisaa kan ture dargaggoon Oromoo Daraaraa Daadhiis akkas jechuun waa'ee obbo Eda'oo Boruu dubbata. Dhaloonni amma jiru maanguddoota akka Eda'oo Boruu dabalatee namoota kaan warra bilisummaa Oromoo hawwanuu darban kana kaayyoo isaanii galmaaf ga'uudhaaf advaanteejii bu'aa Oromoo saffisiisuu qaban aaxeenii kos bu'aan Oromoo dursuu qabu warra nyaachaa ture kana. Ida'oo afaan maaliif dhukkubsatu seete hin beekan dhamaan bu'aa Oromoo irra gahaa ture kan akka namaatiin otoo hin taane akka saawwatitti akka horiitti ulaalaa akka turan beekan. Akka isaan nama keenya fannisan beekan, akka isaan nama keenya hidhan, akka ajjeesan beekan. Kun isaan dhukkubsa maqaadhaanii abaloo kana godhee jedha. Kana odoo mataa kee keessatti jiru gammachuun hin dandeessu. Kanaaf odoo gammachuun argatin nuuruma oduma daddanuu oduma dhukkubsatanuu oduma aadanuu darban warra dhufu. Ijoolleen ammoo maal gochuu qaba? Bu'aa Oromoo saffisiisuu qaban. Dursa Oromoon haa dursu jedhanii jabaachuu qaban. Har'a argame hundumaanuu Oromoon abbaa biyyaa akka ta'u, Oromoon abbaa biyya isaa abbaa qe'ee isaa akka ta'u, ulfinaaf kabaja dur qabu irratti akka deebi'u gochuu qaban. Egaa kana hawwiin isaanii kanaan booda waan keenya yoo argame ulfinni kabajni keenya hoo ol jedhe kana jechuudha abbaa biyyaa jechuun biyya keenya sin argannaa jechuudha maqaan keenya sin deebi'aa jechuudha saba kabajamaa saba ulfaataa saba haati oolcha taanaa jechuudha naannoo san keessatti kanaafuu warri isaan gadi nu qabaniif kana ni hoo biratti cimne maqaan isaanii gadi jedha kanaafuu laafina keenya barbaadan akka nu wal nyaannu barbaadan akka nu isaanii gadi taanu barbaadan akka soosaayiitiitti akkuma waliigalaatitti dhuunfaadhaan odoo hin taane akka waliigalaatitti yoo hin cabne maqaan isaanii ol jedha dhabiibii keenya barbaadan Oromoon immoo kana beekee ta'ii akkuma jenne maqaa namoota keenyaa kaasanii goota keenya faarsu maaliif waa'ee dabtaraa gandaa waa'ee qeesii gandaa dhageessu waa'ee gootota Oromoon dhageenyu isaan guyyaan kana kabajanii kana barreessanii dubbatanii kana dhagaa oolla gootonni Oromoo maqaa kana caalaa qaban hojii kana caalaa hojjetan suni seenaan keenya hoo ol jedhe maqaan keenya hoo ol jedhe mataan keenya hoo ol jedhe hassaba keenya ol jedhe saayikoolojii isaanii nuyyuu hin quufna labbeen keenya hin dhiita'a namaa ol taanaa jechuudha. Kanaafuu gama hundaanuu Oromoon waan godhu beekaa waan gaarii itti fufu waan dadhaboo waan nu diigu waan agartee caccabshee saba guddaa kana bakka adda addaatti baasurraa of qusatee waan tokko nu godhu irratti bal'inaan hojjechuu qabna kana kaayyoon maanguddootaa akka inni itti hafee argachuudha.
wayita ammaa reeffi gooticha kanaas gara biyyaa galuu fi sirni awwaalcha isaatiis fageenya kiiloomeetira 130 Finfinnee irraa hiixee argamtu magaalaa Maqeetti adoolessa 30 bara 2017 akka raawwatamu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Namni kamuu ni du'a. Garuu duuti hayyuu Oromoo obbo Eda'oo Boruu baay'ee kan nama gaddisiisu ta'uu hin oolle. Ta'us garuu du'arraa deebisuu dadhabnuus kaayyoo fi hawwii isaanii galmaan ga'uudhaaf mudhii haa jabeeffannuu jechaa maatii firaa fi ummata Oromoo maraaf jajjabina haala. Eegaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo seenaan obbo Eda'oo Boruu hangana qofaa miti. Bifuma wal fakkaatuun seenaa isaa bal'ifnee kan isinii dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isin beellamaa kanarraa asuma irratti goolabna. Kan isinii seeneesse ani Sabaloo Khadiir, anis Xiiqii Dhugaasaati. waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa. Ayyeegaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtii qaataa ilaamaa nu faana qabaataa turtaniif horaa bulaa isiniin jecha kanatti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatammoo qophii keenya har'aatiif kamaayisaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aas karkaa qabu Roobaa Boruuti. Gama kiyyaan uumaan nama horii tolchinnaa dhaamsi kunooti. Mootummaa koloneeffataa wayyaanii umurii gabrummaa isaa bulfachuuf warraaqu irratti yeroo manni shira isaatti dammaqee falmatu sagalee uummataa dhaggeeffatee gaaffii isa mudate deebisuu irra mormii uummataa alaan jabaate sakaaluuf tooyitaa rayii fi bilchinaan guutame kan amma Oromiyaan ittiin raafama keessa jirtu summii dhagaan dhagaa cabsuuf itti yaadee wixinate ta'uu nu mirkaneessa. Kana dhugoonfachuuf ammoo warreen sabboonummaa qabanii fi shira saba isaanii irratti aggaamamuu hin fudhanne qaroo sabichaa dhabamsiisuun imaammata nurratti fudhatamaa jiru keessaa hangafa. Dabalataan ammoo sochii fi warraaqsa uummanni Oromoo aarsaa ganaa itti kaffaleen ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee kan ta'an oppiidiyoon uummata doomsuuf bu'aalee xixiqqoo yoo asii xaxan argina. Albuudaa fi qabeenya hawaasichaa guuramee gola alagaa tumsaa jira. Jilli pireezidaantii oppiidiyoo Lammaa Magarsaan durfamus haqa sabichaa maqsuuf mudhii hidhatee guutuu Oromiyaa maraa jira. Dhagaan bu'uuraa fi waadaan kijibaa hin dhugoomne pireezidaantota duraanii fi har'aan seename rakkoo yeroo eeggatee warraaqsa dhoosee fi fuula dura dhoosuuf taa'udha. Jilli Lammaa Magarsaan durfamu kun rakkoo daangaa Oromiyaa, qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa fi hanqina bu'uuraalee hawaasaa hiikuuf waadaa kijibaa seenus rakkoon daangaa Oromiyaa mootummaa Sumaalee, Amaaraa fi Affaariin horsiisee bultoota keenya irra gahaa turee fi qabeenyi isaanii saamamaa jiraachuun waadaan seename kijiba ta'uu kan dhugoomsudha.
Qaala'insi jireenyaa fi hojii dhabdummaan akkasuma guutamuu dhabuun bu'uuraalee misoomaa jedhames furamuu dhabuu irra darbee abdiin egeree biyyattiif abdataman humni barate irbaata rasaasaa fi mana hidhaa ta'uun tugola dukkanaatti hiraarfamanii lubbuu jijjiirraa hin qabne sabaaf arjoomanii harca'aa jiraachuun ragaa kan birooti. Yaa uummata Oromoo, dhiibbaalee mootummoota koloneeffataa Habashaa darbanii fi har'aan sirratti raawwatamaa jiru kana jalaa ba'uu kanatti dandeessu haaromsa dharaa fi waadaa kijibaa ergamtoota wayyaanee OPDO'n ololamaa jirtuun akka hin taane beektee walabummaa biyya kee dhugoomfachuuf bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf furmaata tokkichi afaan qawwee ta'uu hubadhu. Quxisuu mootota koloneeffattoota Habashaa kan ta'e mootummaa wayyaanee hundeen fonqolchuuf caasaa ergamtoota isaa gubbaa hanga jalaa of keessaa buqqisi. Abbootiin qabeenyaa Oromoo biyya keessaa fi ala jirtan warraaqsa qeerroo fi qarreen godhaa jiran dinagdee fi afaan qawween utubuun galma ga'iinsa isaaf qooda Oromummaa laachuu ta'uu hubadhaa. Daldaltoonni, qote bulaa fi qaamoleen hawaasaa Oromoo cufti maqaa gibiraa fi misoomaan dinagdee sirraa guuramuu dhorkadhu. Warraaqsa kee qabsoo hidhannoon jabeessi. Bahaa lixatti, kaabaa kibbatti qabsoo gaaddisa tokko jalatti hiriirteen irree tokkoon hidhattee dafqaa fi dhiiga kee itti lolaaste afaan qawween walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa mataa kee dhugoomfadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.